Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chanelii keenyaa. Wanni qabannee isin dhufne guyyaa har'aa kana waan haalaan nama ajaa'ibsiisu. Taniin ammoo ajaa'ibu. Isinilleen meena wajjin ilaalaa ajaa'ibuuf teessanii. Garuu takka taniin isinii dhaamu. Osoon viidiyoo kana hin jalqabneen dura namoonni ittiin haarayaa chanelii kana akka subscribe nu gootan. Warroottan kaanis laayikiidhaan nu cinaa dhaabbattan. Akka viidiyoon keenya kun qaceellotti nama hunda wal gahuutti. Galatooma. Hattoota addunyaa kanarraa ittiin hamaa ittiin hattummaa badduu qabu ja'amanii kan beekaman hattoota dhalattuu lammii Biraaziil. Maqaa kana argachuuf meeshaaleen isaan hatan meeshaa dubartoota nama 400 kan hospitaala keessa turan erga hatan booda. Garuu wanni namuu sammuu isaa gaafachaa jiru dhiiroo meeshaan isaan hatan san maal fa'aadha ta'u? Maal fa'aa ta'uu danda'a? Jettanii if gaafachuun ooltan. Seenaa kana wajjin ilaalaa isinuu ni gartanii waliin itti dha'i nagaa. Hattoonni kun dahaban hanne maallaqan hanne waan garaagaraa kan waan silaa qaqqaalii gatii gurguddaa qaban hanne wanni isaan hatan maali? Beektaa? Hattoota ittiin beekamaa kan seenaa amma dura hin hojjetamin hojjete ta'uu barbaadaniiti malee qabeenya horachuuf amma hanna jireenya isaanii godhataniiti miti kan hatan. Meeshaan isaan hatanis waan ajaa'ibaati. Meeshaalee silikoonii harma dubartoota gurguddisu sani kan isaan hatan. Meeshaa kana namootan 400 dubartoota 400 hospitaala keessa jiru saniif qophaa'ee dhufaa jira opereeshinii godhuudhaaf. Meeshaa san isaan karatti bahanii makiinumaa wajjinuu hatan. Meeshaa sanii hospitaala magaalaa biyya Biraaziil magaalaa Ri'oo jedhamtutti deemaa jirtu hatan. Dubartoonni 400 sanis hospitaala san keessa ta'anii eeggachaa jiran meeshaa itti fidanii opereeshina akka godhaman qophaa'anii harma isaanii gurguddisuuf achi ta'anii eeggachaa jiran. Carraa hammeenya isaanii opereeshinuma san dabaree osoo ta'anii eeggachaa jiranii yeroon itti deeme harma isaanii gurguddisuuf jecha tatta'anii eeggachuu jiran. Hattoonnis achumaan makiinaa kararraa meeffatee makiinaa hospitaala sanitti deemaa jirtu. Yeruma sanitti meeshaa san gabayaa seeraan alaatti gurguruu jalqaban. Achumaan opereeshina seeraan alaa kan magaalaa keessa isaanis hojjechuu jalqaban. Meeshaa san dhuunfatanii san akka jedhe daaraktarri hospitaalaati. Biyyi Biraaziilis ni beekamteen opereeshinoota akkasii harma gurguddisuu dubartoonni kan barbaadan akka guntunni isinii gurguddatu hatattamatti Biraaziil dhaquu ni dandeessan. Tanaa dhaamsiniin isinii qabu hanqa viidiyoo kana fakkaatuun walitti deebinu waa'ee garaagaraatirra haasawwan adda addaa fi bohaartii gaarii maatii chanelii keenyaa nagaa isinitti haa ta'uun isiniin ja'a.